Urgaa'ina qaama keenyatiifis tahee miidhagina foolii qaama keenyaa laaffisuufis tahee bareechisuuf qaama keenya shamarran keenya mushurraa taatanii gaa'ela keessa jiraattanii akkasuma bultii ijaarrachuuf warri deemtan abbaa manaa keessanii bareeduu namni barbaadan mushurraa tahuu baadhu kireema ajaa'ibaa kan maallaqa guddaan bitamu shittoo akkasuma mootuyyuu wantoota mana keenya keessatti hojjetamee urgaa'uu laaffisuun dandeenyu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jira jirtu isiniin jedha. Akkuma beekamu amantiif kutaan osoo waliin qoodin akkuma beekamu shamarran keenya yeroo hedduu looshinii maallaqa qaama dibatanii fi akkasuma harka kan urgaa'u fooliin isaa bareeda yoo alaa hin binne jedhan maallaqni isaa guddaadha. Kun ammootu ol jinaara waan hin ta'eeniif infekshinii qaamaa akkasuma mootu rakkoolee adda addaa nu saaxiluu danda'a. Haa ta'u malee mana keenya keessatti haaluma salphaa taheef karaa salphaa taheen looshinis tahee akkasuma mootu dibata urgaayaa qaama keenya urgeessu fayyadamuu ni dandeenya isiniin jedha. Namoonni haaraa maatii kiyya taatan gama maatii kootti subscribe gochuun gama maatii kootti eda'ama. Kana qofa osoo hin tahin wantoolee hedduu waan gaarii walirraa baranna isiniin jedha. Asumaan gara hojii keenyatitti haa deemnu. Akkamitti kireema urgaayaa tahee mushurras taatee mushurraa tahuu baatte mana keetitti hojjetta. Kanasitti argitan kuni miksiidha. Miksii haala amma argitan kanaan mukaa baatan qophaa'ee gurguramuudha. Mana shittoo kamittuyyuu biyya keessa tahee biyya alaa akkasuma mootuyyuu mana qorsaa aadaa irratti illee argachuu ni dandeettani. Kanasitti argitan kun kunoo fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa Abdussamad Qureesh kan jedhu mana shittootii jechuudha. Achi kan bitamee akkasuma mootuyyuu kan hojjechuudhaaf deemu isa kana ishigiidhaa kan bitadhee jedhee garuu haa ta'u malee ani firii tokko qofa irraa fayyadamuu heda walakkaan fireellee isin ga'anuuf qofaaf osoo hin tahin nama baay'eedha. Akkasuma mootuyyuu gurguraafillee waan fayyadamnuuf jechanuu mana keenya keessatti waan baay'ee hojjanna jechuudha. Kanaaf mukaa baata yookiin mootuyyuu miksii bifa saamunaatiin jiru kana hedduu urgaa fooliin isaa daakkannee haaluma argitan kana walitti deebina. Erga daakkannee walitti deebinee jennee ammootuyyuu kan nu barbaachisu waan lamaadha. Wanni isin sirriitti hubattanii beeytan zayitii qaama keenya laaffisuu akkasuma mootuyyuu qaama keenya hedduu miidhagsuu akkasuma mootuyyuu akkamitti isin himuu danda'u yeroo hedduu daa'imman fayyadamtu zayitii joonsiiniidha. Zayitii joonsiinii isii tokko binnee itti naqnaa bakka feetan biyya feetan yoo jiraattanii jettan zayitiin joonsiiniin hedduu qaama keenya urgeessuufis tahee laaffisuuf gahee guddaa qaba. Akkasuma mootuyyuu kireema joonsiinii san dhiifaman of kolchaa girisiliina kireema girisiliinatu jira akkasuma girisiliinuma bishaanii akka zayitii joonsiinii kanatu jira. Namoonni biyya keessa jirtan ammootuyyuu miksii kana jechuudha mana qorsaa aadaa yookiin ammootuyyuu mana qorichi akka hixaanaa akkasuma ammootuyyuu mana shittoon itti gurguramu argachuu ni dandeettani. Bullaa yallee ni jira. Bullaan garuu bu'aas hin qabu akkasuma ammootuyyuu infekshinii adda addaatiif nu saaxila. Kanaaf isuma duudaa kana isa ol jinaara tahee akkasuma ammootuyyuu feekiin ni jira waan ta'eef sirriitti nama beekuu addaan baastanii beekuu qabdani. Kanasitti amma itti dabaluu hedduu erga miksii daakkadhee qibaatii yookiin zayitii joonsiinii itti naqee jedhee wanni isin sirriitti beekuu qabdanii miksii xahaara yookiin ammootuyyuu isaa akka shari'aa keenyatitti amantii islaamatitti ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam dubartiin yookiin shamarran keenya akkamitti akka xahaarfatan nu barsiisanii jiranii. Miksii xahaara jira isatti godha isin ammoo dirqamaa mititti godhu maaliif inni kun ol jinaarre bakka biyyoota gugurdaa keessatti akkasuma ammootuyyuu suuqota gugurdaa maallaqa guddaan bitamu keessatti saantii xiqqishoo wayiitiin kan bitamuudha. Kanaaf isa isinitti agarsiisulleen bu'aa isiniif hin qabu. Amma akkuma argitan kanatti miksii kennaa fi zayitii joonsiinii yookiin ammootuyyuu zayitii girisiliinii walitti maynee ibidda baay'ee laafaa ta'e irra keennee waliin dhooyna jechuudha. Erga waliin dhooynee yoo inni wal fudhatee baqee jedhe haala argitaniin qodaa burcuqqootiitti naqanna. Yoo viidiyoon sirriitti isinii mul'anne ammootuyyuu na of kolchaa isinii haasa har'aa isiniif gala jedhee yaada. Viidiyoo kana namni hundi ilaaltanii maatii ta'uun akkasuma immoo komentii yaada babbareedaa barreessuun dagatina. Waan baay'ee isin fayyaduu fi akkasuma immootu wantoolee hedduu barnoota walirraa argannu kan waliif qoonnuudha. Akkuma sitti argitan kanatti yeroo hedduu isiniif hime isin barsiisee jira. Meeshaalee qodaa burcuqqoo irraa uumame yookiin gizaaza irraa uumame qadaada yookiin kurree qabutti goonee erga firiijii keenne yookiin ammootuyyuu aluma oolchinee bakka qorraatitti haala kanaan wal qabatee akka baaziliinii taha. Achi booda ammootuyyuu yeroo galgala mana keessan keessatti abbaa manaa keessan bira rafuu barbaadan tahee akkasuma ammootuyyuu jireenya keessan keessatti wantoota barbaadan
jechuu barbaadda yoo ta'e hin jiraamere jireenya kana keessatti waan hedduudha waan ta'eef jecha isin ammootuyyuu dibata kana qaama keessan dhiqattanii qaama keessan tolfattanii keessattuu yeroo marsaan laguu namarraa baduu akkasuma ammootuyyuu fagoo irraa abbaa manaa keessan addaan turtanii walitti dhuftanii akkasuma shamarran keenya qaama keessan dhiqattanii rifeensa keessan tolfattanii qulqullina qaama keessanii guutuu erga eegdanii jettanii keessattuu shamarran keenya kan qayyattan akkasuma immoo hurka adda addaa kan qayya qofa osoo hin tahin karaalee qaama keenya laaffisnuun iskraappiin adda addaa akkuma jirutti tahe karaalee hurkaatiilleen kan qaamni keenya ittiin miidhagfannu waan ta'eef ergaa kanneen hojjettanii geessitanii qaama keessan kanaan sirriitti iskraappii erga gootanii dhiqattanii qayyattanii geessitanii ittiin sukkuumattanii jechuudha qaama keessan yookiin dibattanii achi booda ammootuyyuu gammachuun guyyaa sanii gammachuu mushurraati jechuudha ani ofii kiyya fayyadamee waan argeef itti aansuun ammootuyyuu kan isin hubattanii sirriitti beekuu qabdanii shamarran keenya yeroon hedduu isaan irra caalan ammootuyyuu waa'ee qayyaa irratti illee gadi fageenyaan kan hin beekne kan hin fayyadamne hedduutu jiran jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qayyas tahee akkasuma hurka adda addaa aarfata adda addaa aarfachuun nuti haa baratamu bareedina qaama keenyatiif laafiinsa qaama keenyatiif kana qofa osoo hin ta'in gammachuu gaa'ela keenyatiif fayyaa keenyaaf qulqullinni fayyaa keenya akka amantii keenyatitti qulqullinni iimaanarraa jedhama isinii galee kanaaf warroonni amantii biraa qabdanis qulqullinni murteessaadha shamarran takka jireenya ofii keessatti ufumaafuu ofii gammaddee jiraachuuf qulqullina gaarii foolii gaarii yoo qabaatte hedduu sitti tola namoonni hedduun jechuudha iskraappii qaama keenya ittiin laaffisnu hedduu hojjedhee jira akkuma beekamu keessattuu tokkoffaa isaa hedduu gaarii tahee fi yeroo hunda fayyadamuu dandeenyu sirriitti kan qaama keenyallee addeessuu danda'u dilkaa suudaanii isiniif hojjedhee jira akkasuma immoo saamunaa doovii irrallee iskraappii kan ittiin goonee itti fayyadamnu yeroo shaaworii dhiqannee kan san qofa osoo hin tahin bunaa fi sukkaarallee zayituun hojii waan hedduu jechuu viidiyoo kee keessatti hojjedhee garuu namni keenya ifa hin taanee fi waan baay'ee hojjettaa waan kumaatama hojjettaa kam laallee kam dhiifna akkasii miti ka argattan hin fayyadamtan kan hin arganne hin barattanii gaafa argattan faayidaa isaa beeytanii itti fayyadamtanii jechuudha. Kanaafi addaan baafnee barachuudha malee fakkeenyaaf viidiyoo 200 yoo gadhiise viidiyoo 200 kana namni tokkicha fayyadamuuf miti wanni mana kanatti argamu mana kanatti hin argamu kan mana obboleettiitii yaa jiru mana kiyya hin jiru kan mana obboleettiteetii jiru mana kee hin jiru kana jechuun kan mana nam tokkoo jiru mana tokko hin jiru namni hundi hin qabu jechuudha sababa kanaaf jecha addaan baasnee sirriitti hubannee beeknee waan arganne gaafa arganne fayyadamu waan hin arganne immoo barannee ol kaahachuu fi akkasuma dhala nu booda dhufu faayidaa akka qabu waan hunda barsiisuudha yeroo kenna kana malee yeroo amma addunyaan wantoota akkanaatiinis tahee waan hundaan adeemanii fagaatanii jiranii kanaaf hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti horaa bulaa turtiin gaarii fayyaan faaya oromoo ko isin jaalladha koomentii fi laayik godha.